Magaalaa keessa qonnaa maal barbaadaa jira? Magaalaa keessa qonna naa barbaada. Dhiisi dirriba haasa akkasii dhiisi. Moo gamoorra jallisii naa baasta. Moo konkolaataa dhaabsistee karaa walakkaa naa baasta. Shama kam jirtu kabajamoo daawwattoota keenya nagaa keessanii ani nagaa koodha. Maarreeqa kun warras isiniif deebi'een jira. Har'ammoo viidiyoo bashannansiisaa, viidiyoo nama bohaarsu, viidiyoo nama kafachiisu isiniif qabadhee dhufeen jira waan ta'eef namoonni hagaraatti sabiskiraabii naan goone yuutuubii kana sabiskiraabii godhaa. Viidiyoo kana immoo laayikii, sheerii, koomentii gochuudhaan ana mucaa keessan na jajjabeessaa isiniin jedhaa. Walumaan gara viidiyootti dabarra. Kam jirtu nagaa keessanii? Dirribaa guuttataa sidha. Eeyyee, dirribaa guuttataa anadha. Saala? Saala Durbaa. Durbaa. Durbaan isiniin jedhe. Marree deebitee taa akka inni irratti na beekte miti tuna argaartu na gaafatte miti tolee isaan likoo dhiiradha. Maal baratte immoo haadhooko? Wanti baradhe agriikaalchariidha. Maanni isheenii agriikaalchariin inistu? Isumaan gaafattu? Maaloodha agriikaalchariin kun? Qonnaa qotuudha. Maal asii magaalaadha maal na hojjetta ree dirriba? Dirroo magaalaadha maal hojjetta? Magaalaa keessa qonnaa maal barbaadaa jira? Magaalaa keessa qonna naa barbaada. Dhiisi dirriba haasa akkasii dhiisi. Moo gamoorra jallisii naa baasta. Yaaleen ture bifa teekinooloojiitiin gamoorra jallisii baasu garuu naa ta'uu dide malee. Hambadiyaa dhagooti. Kun immoo maalan godha karaa ittiin qonnaa qotan ittiin. Konkolaataa dhaabsistee karaa walakkaa naa qotta. Qote kaa kunoo karaan jira asirra dhagi konkolaataa dhaabsisiiti. Asii shunkurtaa asii hundee diimaa maal naa facaase. Dhugaamoo tolee baqa amman deema. Atamatamiin attaasoftaa asii waan geessisti fakkaannisin. Maal jettan rakkoo jira moo? Utuma eeguu ta'e lamma dhaqee kun utuu lafa qonnaa eegee wayyuu utuma eegumsa ta'e yoo rakkoon qabu ani illee nan ba'a garuu nama isin argu yoo dandeessan keessummeessaa ta'uu baannaan immoo waan isin gootu gorsiin gallakkisa tole. Gumaa baalchaasaa inistu dhiirriin qoramte inistu egaa amma manaatti na geggeessitu arra mataa keessaa na cite amma manaatti na geggeessitu booddee ganama immoo gamtaan naa fidu. Hawwi akka gootu amma kun dhaqee qoramee bee waan ta'eef inistiraaktarii Afrikoonii baay'ee dubbii kaasuu barbaadu. Keessumaa Ameerikoon baay'ee dubbii kaasuu barbaada. Ijatti laafa. Ijatti jabaadhu. Ittaasee sirriitti ittaasee malee xiqqoo ishee si arrabsuu barbaada. Kanaafiyyuu amma deemiitii waan goote godhi. Sitta mana ilaalaa. Amma deemiitii waan goote godhi. Haa ta'u sammuu rakkina gakkootti seeni giiftii ko seeni. Baga nagaan dhufte. Xiyyaa koo fakkaata ta'e jedhu. Ol fakkaannoo? Amala qabdaa laata? Qaba. Dhugaa jedhe. Ergo. Tolee baga nagaan dhuftee hawwiidha natti fakkaata maqaan kee. Hawwii. Hawwii maqaa bareedaadha. Baay'ee dhugaa rabbi hawwii keessiif haa guutu. Durba akka xiyyaa baay'een jaalladhan maaliif yoo jette jechuun ijoollee durbaa amma jiran keessaati ijoolleen akka xiyyaa hin argaman fagootti argamu dhugaadha. Ergo. Akka warqeetti qoteen boolla baasanii xiyyaa. Ergo. Garuu al tokko mana aarsiitis immoo maaliif wal fuunaan jedha tole jetti deebitee moo dubbiitu kaa tole jetti deebitee waggaa sadii moo meeqa turre al tokko gaariidhas al tokko gadheedhas waardiyyummaa hojjettee beektaa? Dhaamee ergo. Deeme mee qofaa makoo nan qoraa. Dhiisi barattoota baay'een qoraa oolanii nama lama sadii qoruu dadhabu ba'e mee. Maal sirradheera? Dhimma maatii asitti bakki kun bakka itti dhimma maatii asuma. Dhiifamni sirradheera noo rakkoon qabu. Hawwiin gamtaa bariisoo beektaa? Dhugumaa baalchaasaa foo. Rakkoo jira moo? Maal jiraan hin dhufe malee amma gale. Amma dhufe ammuma dhiyoo as ga'a rakkoon. Ammuma dhiyoo as ga'a. Gamtaa namni? Beektaa sirriitti beektaa gamtaa? Beekan. Inistu waardiyyaa biraa isheefis daballee qacaruu nu barbaachisa. Eessatti eessa? Haa ta'u. Gamtaa. Hojiin kun hojii waardiyyaadha. Hojii eegumsaati.
Himmi jataa shamarraniif itti yaaddee taate shamarreedha. Inta hojii kana dandeessa. Dhiisaas. Jedha. Waan akkasiin danda'amu. Asii ol namatti naase. Innis waan akkasii bira qabanii haasawwan bira. Shamara miti dardaraaf huncimamu. Maal jechuudha dhiiraaf shamarran maal ta'e adda godhan? Maal ta'e adda godha? Hawwi jabaadhu dhagaan jira jabaadhu. Maal ta'e adda godha? Ilaaka. Maal baay'ee gaarii. Baay'ee aneerootti dhufte baay'ee natti tole. Isa dhugaa dubbachuu. Gamtaa wajjinis akka baay'ee walitti sittanii hin beeksisa. Dhugaan anammanii haadholiin keenya, akkooliin keenya, akaakiliin keenya akka isaan itti hojjetanitti naman. Isaan mana keessaa nyaata hojjetu, warri dhiiraa immoo bakkeedhaa hojjetanii fidu, wal gargaaranii jiraatu. Durbi hojii bakkee keessaa maal gooti? Durbi gaafa jalqaba. Irko jabaadha anasitti argee jabaadha. Dhiirri kan hojjetu durba kan hojjenne maaltu gochuu danda'a? Walqixxeedha isaan lachuu tokkuma. Anaaf si garaagarummaan keenya maalidha? Dhugummaa maal? Ministu amma sanyii kootti buute gam. Amma karaa dhiiru anaafatti maal? Gamtaa sitti nafti gamtaan na hamataaf na duuba deebi'ee dhiisaasi. Onneen qabu, onnee dhiiraan qabu siin jedhamti. Jabaadhu hirkoo onneen qabu jabaadhu. Dhiisaasi onneen qabu, onnee dhiiraan qabu siin jedhamti. Angaruu hojjettu maaliin dadhaban? Kan itti hojjettan maaliin dadhaba? Inistu asitti nama rukutuun inni eeyyama maala? Inni eeyyamamu hirkoo. Inistu eeyyamamooti. Al tokko harikoo baadhu. Al tokko. Inistu harikoo baadhu. Attamitti anaafati walqixxee taana. Baree jijjiirameera kan itti hojjettan nan hojjedha. Waan hin dadhabuun qaban. Amma anaafati tokko. Eeyyee. Utuu ta'eeyyuu ani tiyyaa wajjinan tokkon. Ila jala mureessitti anaa wajjin tokko ta'uu barbaaddaati garuu ani tiyyaa wajjinan tokko utuma ta'eeyyuu. Obboleessa qosa siin jechaa hin jiran. Kan dhiirri hojjetu durbiin hojjete siin jechaa jiran. Hawwi. Hirkoo hawwi. Maali mataa irratti na iyyitanii mangafummaan hangafa keessanii. Maaltu hangafa isaan ijjinu yoona walqixxee taata'uti yoona innis hojjinu tokko haa ta'uti hundumaa hojjinu. Hirkoo na joonjeessitanii. Maal gaggaafachaa jira? Maal hojii dhufte isheenii? Beeksisa siin baaftan argee? Aha maal nan harkaan mataa nan joonjee manam asitti nama asitti wal beellamee wal loluu natti taatani. Maal hawwi? Ilaalcha isaa sirrii mini kanaafan duukaa iyyani. Ilaalcha korraa maal fuutaati? Ilaalcha korraa maal fuutaati? Ati ilaalcha keetu sirrii miti. Meekki shaafa kee kana ofirraa fuudhame. Dhugaan jedhan isatu dalga itti agarsiisa. Inni nama hamaa gaarii godhe itti agarsiisa. Nama gaarii immoo hamaa godhe itti agarsiisa. Dhiisati. Hirkoo. Ilaamee dhaggeeffadhisitti nama. Haala jiru laallee immoo si bilbileetu haasofnamee haala jiru mari'annee mana keessas mari'anneetu akka dibaabee hirkootti si dhaalleetu si bilbila. Fedhee ma jaalladhu. Wayya bilbiluu fi wayya qaamaan miira keessan galaa jiran tarkaanfii hamaan fudhadha. An kan hin jedhu garuu nama yaada ilaalcha sirrii hin qabne jira akkamitti jiraattu sin. Akkamitti akka itti ol bukkee teessanii hojjechuu dandeessan. Hojiin kun naafa milkaa'u malee immoo naan sireessa. Ati maal narraa qabdaa giiftii eenyu ture maqaa ishee? Maal? Hawwi maal narraa qabda? Hawwiin keessi milkaa'iniiti. Maal narraa qabdan jedhee? Ilaalcha kee sireessuun qaba. Eenyu ankoo moo? Dhiisi. Anaa wajjin dubbii hin dhufiniiti dhiisi. Isa si fuudheef garuu wayyoo. Waan hin jedhu qaban isa si fuudhu maal si fuudhaa? Sitti heerumamu. Maal situ fuudhamu? Isa ati fuutuuf wayyoo. Hin rakkate umurii isaa guutuu gubate si wajjin. Durbaaf dhiira akka isaan walqixxee ta'an gaafatan sitti agarsiisa. Anaan immoo innistu lakki al tokko bitumee daqiiqaa lama na eeyyamaame. Namummaa koon gadhiisaa daqiiqaa lama na eeyyamaame. Obsa koon fixadhaa na eeyyamaame. Isa dhugaan jedhan ati galu isaantu na qabeefi. Isaantu na qabeefi. Kana naa qabadhu. Jala tasgabbaa. Hirkoo. Hormaata dhuftee maali? Hawwi. Maaluma narraa qabdaa ati garuu ati maal narraa qabdan jedhee man. Hirkoo. Hawwi. Waan dhufteef immoo baay'ee gammadeera. Galatoomii jabaadhu. Si bilbila. Jedhi gaa. Amma qormaata irra ture gaafa baatu wal agarra. Gumaa baalchaa saafuu. Innis dhiirriin qoramte innis egaa amma manaatti na geggeessitu arra. Mataa keessaa na cite. Amma manaatti na geggeessitu booddee ganama immoo gamtaan naafi. Bifuma akkamiin hojiidhaaf as galuu qabdi mucaan kun. Simaan sirreessuuf simaan argiteettaan bakka isheen godhatu. Maali? Watti jenereeshin. Sagalee waliin kaasinaa naannoo kanaan fagaanne yoo. Ayyasarra baatee galtamate. Alatti si eeguu dandeenya. Hawwi dhugaa baay'ee sitti gammade baay'ee gudii goote sitti gammadeera garaan kan sitti gammadeera baay'ee galatoomii. Bariisoo ati immoo naxxaa akka waraanaatti dhatta. Gaafa dhattuun
jettaan achiin booda jalqabanii haala keedhaan sodaata waan ta'eef amma dhaqin sodaatiin tole yoo inni haasawaam garaagaraa haasawuu barbaades jala callisi. Nora instructor amma gadi baatee kun loltoota isheen natti argite kun dhiifama dhiirris durbis tokko baanaa hojii na caaltaa jedhi itti naayi. Egaa viidiyoo keenya irraa kana fakkaata ture akkasumatti gammaddaniif ittiin bohaartan abdii guddaa isin irraa qaba. Kanaafiyyuu namoonni hojii keenya jaallatan yuutuubii koo sabskraayibii godhaa. Viidiyoo kana immoo laayik sheer gochuudhaan namoota baay'ee bukkee kan inni ga'u godhaa isin jedha. Galatoomaa isin jaalladha. Guyyaa ittaan immoo viidiyoo biraa qabadhe isin dhufa waan ta'eef akkasumallee nama qabadhe dhufu koomentii jalatti naa barreessaa. Isin jaalladha. Isin jaalatamtoota.